Dhukkuboota sagaraan afaan nama seenuudhaan nama dhufan jechuudha. Oral fecal jechuudha. Saganaan kun akkamitti afaan kana nama dhufti ilaalla. Objektiiviin kaayyoon boqonnaa kanaa yeroo boqonnaa kana fixxe identify 5 important F's. F abbaa shanii jira barbaachisaa kan ta'e oral fecal disease transmission keessatti dhukkuboonni sagaraan afaan nama tuquudhaan daddabran kun kan ibsu F abbaa shanii jira. F shanan sanni barta jira. Kabiraa this is transmitted mainly water in the soil. Dhukkuboota bishaanii fi biyyeedhaan dabran sagaraan achi keessa seenuudhaan achirraan nama seenuudhaan dhukkuboota dabran. Kabiraa this is commonly transmitted by having direct contact with faces. Kallattiidhaan sagaraa tuquudhaan dhukkuba nama dabruus lafa keessa jira. Participate in diagnosis and treatment of keezii tana wal'aanuu fi adda baasuu keessatti ni hirmaata. Implement preventive and control method. Akka boqonnaan afitti hojiirra ni hojjeta jira. Akkaataa dhukkuboota kana itti ittisaniif itti to'atan hojiirra hojjeta jira. Jalqaba introduction irratti infectious agents are excreted in the stool of infected person. Infectious agentiin wanti silaa dhukkuba kana namaaf fiduu danda'u suni sagaraa namticha miidhameetii wajjin baati. Portal of entry is mouth. Namtichi kun sagaraa bahee biraa kute. Kan lammaffaa dhufee qabamu kana bakka inni seenuun infectious agentiin kun afaan. Takka harkaan tuqe yookaan immoo bishaanii wajji dhufe. Route of transmission is karaa inni kun ittiin daddabru fecal oral transmission. Sagaraan afaan nama tuquudhaan karaa kanaan daddabra. Sagaraan afaan nama seenuudhaan. The 5 F's play important role in the transmission of disease. Daddabriinsa dhukkuba kanaa keessatti F abbaa shaniitu gahee guddoo taphata. F'n shanan kuni F'n jalqabaa feesas jalqaba sagaraa jira. Sagaraan tun akkamitti afaan bira dhaqqabdii? F'n tokko sagaraan tun asiin bishaan seente haa jennu. Yeroo bishaan seente bishaan kana namtichi dhuge afaaniin. Takka immoo bishaan kana nyaataan godhe. Nyaata kanaatu afaan seene jechuun sagaraan afaan seene. Kan biraa feesasiin kun sooyilii keessatti bahee haa jennu. Inni sooyilii keessatti bahe kun sooyiliin tuni bishaaniin naqamte. Roobaan dhiqamtee takka bishaan seente. Bishaan kanaatu nyaataan godhame takka bishaan kana namtichi dhuge. Yookaan immoo sooyilii tanarraa nyaanni qophaa'e. Sooyilii tanarraa yeroo bishaan nyaanni qophaa'u nyaata san namtichi afaaniin nyaate karaa kanaan seente. F'n biraa feesasiin kun filaayisii irra qubate tiiticha. Tiiticha kanaatu nyaatarra qubate. Nyaata san namtichi nyaate. Kan biraa feesasiin kun foomit wahirratti hafe. Wahi tuqe sagaraan sun. Waatu hixeeti wanni sun nyaatatu hidhe. Sagaraan sun. Kan biraa fiingarii tuqe harkaa tuqe. Harka saniin takka nyaata godhe. Takka harka saniin nyaate. Kallattumaan afaan seente. F'n shanan important role in fecal oral disease transmission keessatti F'n shanan sun tokko fiingarii, flies, food, vomit and fluid. F hanga kana. F'n kun quba, waarka, wahee, ilbiisa. Kaan ammoo wanta inni sun irratti hafu. Vomit jechuun. Kun ammoo nyaata kun fluidii. Yerooniif communicable disease yeroo dubbannu yeroo hunda wantoota ijoo dhukkuboota daddabran kanarratti beekuun dirqamaa jira. Dhukkubuma hundaafuu. Wantoonni namni beekuu qabu
Tokkoffaa definitionii dhukkuba sanii beekuu qaba. Definitionii isaa dhukkubni kun maal jedhama? Kooziin isaa maali? Bakki inni itti argamu hoo eessa? Epidemiolojiin isaa. Okkaraansiin isaa argamuun isaa hoo dabreeti moo dhaabbataadha? Riisarvarrii isa kana baadhatee deemu hoo eenyu? Akkamitti daddabraa? Mode of transmission. Eega nama seenee hoo incubation period mallattoo sirra mul'isuun dura hangi inni si keessa turu hangamii? Period of communicability eega si seenee sirra mallattoo mul'iserraa nama biraatti hangam takkaaf daddabraa? Eenyutu saaxilamaadha? Eenyu ofirraa ittisuu danda'a? Susceptibility and resistance. Life cycle dhukkuba sanii kan marsaan jireenya dhukkuba sanii. Namni dhukkuba kanaan qabame mallattoon irra mul'atu maali? Clinical manifestation. Maaliin adda baasan diagnosisii? Yoo isa ta'e maaliin wal'aanan? Treatmentiin isaa maali? Akkamitti prevent godhan ofirraa ittisanii fi akkamitti to'atan? Dhukkubuma jiru hundaafuu dhukkuboota daddabraa waan hanga kana beekuun dirqama. Yeroo dhukkuba tokko dubbannu hiikkaan isaa maali? Eessa jira? Akkamitti dhufa? Kooziin isaa, mallattoon isaa akkamitti diagnosis goona? Akkamitti wal'aanna? Akkamitti ittisna? Sababni isaa dhukkuba daddabru waan ta'eef. Jalqaba wanni ilaallu typhoid fever. Typhoid fever. Maqaan kuni fever kayyuu kuni waan inni hullaydaa hedduu qabuu fi typhoid fever jedhani. Typhoid feveriin hiikkaan isaa definitioniin isaa systemic infection dhukkuba gubbaa tanarra osoo hin tahin keessa nama qabu. Characterized by kan amalli isaa continuous fever ta'e laydaa waliif fufaa malaise general body weakness ka qabuu fi involvement of lymphoid tissue. Lymphi illeen bakki silaa xannachi xixiqqisheen jirulleen kan irraa nafne dhukkuba laydaadha yeroo dheeraa namarra turu kanaan typhoid jedhani. Inni kun egaa dhukkuba sagaraan afaan nama seenuudhaan nama dhufu oral fecal oral disease keessa. Eenyuun nama fide infectious agentiin typhoid feveriidha? Abbaa lama. Salmonella type fi Salmonella enteritis jedhaniin. Maqaan typhoid jiruun type kanarraa dhufe. Enteritisiin kun rare causedha. Hedduu namarratti hin mul'atu. Eessa jira epidemiolojiin isaa? Occurrence'n isaa inni bakka hunda jira. Bakka kanaan qabu. Reservoir isaa wanni isa kana baadhatee deemaanii ilma namaati uumani. Mode of transmissioniin akkami? Akkamitti nama dabraa? Ingestion of contaminated food and water. Bishaanii fi nyaata faalame nyaachuudhaan. Incubation periodiin isaa hangamii torbaan tokko hanga sadiiti. Amma gaa nyaata faalame torbaan tokko dura nyaattee takkaa bishaan faalame torbaan tokko dura eega dhugdee mallattoon irra sirra mul'atti. Incubation period jechuun mallattoon tun sirra mul'achuuf fi waan sanii wal tuquu jidduu yeroo jirtu jechuudha. Incubation period jechuun torbaan tokkorraa hanga torbaan sadiiti. Period of communicability isaa yeroon sirraa nama biraatti daddabruu danda'u from first week throughout convalescence. Torbaan jalqabaa inni mallattoo sirra mul'isuu osoon eegaliin irraa kaasee daddabruu eegala jechuun sirraa nama biraatti. Osoo sirrattuu mallattoo guutuutti mul'isin torbaanuma jalqabaa kana achirraa ka'ee hanga si keessaa badutti numa daddabarsa. Susceptibility and resistance. Eenyutu saaxilama? Eenyutu firraa ittisuu danda'a? Namni firraa ittisuu danda'u hin jiru jeeneraaliidha. Nama hundaa saaxilama dhukkuba kanaaf. Kabiraa irra caalatti gastric acidoria. Gastric acidohydria jechuun warreen rakkoo garaachaa qaban. Keessaa warreen rakkoo garaachaa qaban yoo waan faalame itti gaggennan itti hammaatti jechuudha. Inni biraa warreen HIV positive ta'e immunitiin isaanii warreen gabbuute isa kanaaf baay'ee saaxilama. Isa kanaaf. Mallattoon namticha kanarra mul'atu maali?
clinical manifestation isaa torbaniin garagara. Typhoid feveriin kun. Torbaan jalqabaa keessatti mild illnessidha. Jidduu gala. Yeroo torbaan jalqabaa keessa namtichi maal qabaa? Fever qaba. Laydaa qaba. Maqaan isaatu typhoid feverii. Laydaan keessaa naftu. Anorexia qaba. Loss of appetite. Nyaanni ittiin tolu. Lethargy qaba. Unconsciousness of wallaalchisa. Malaise and general itch. Qaamni hunguututti ni laaffata. Qaamni hunguutu ni dhukkuba. Headache qaba. Mataan ni dhukkuba. Epistaxis qaba. Funuunaa irraa yaa'a. Abdominal pain qaba. Garaan ni dhukkuba. Garaa dhukkuba. Constipation illee qaba. Garaan dhukkubu kun yeroo torbaan jalqabaa keessatti sagaraan isaa jajjabdu diyaariyaan qaba. Torbaan jalqabaa keessatti mallattoo kana qaba. Torbaan itti aanu keessatti hoo second week fever is continuous. Laydaan tun addaan dhaabbattu waa ittuma fufti. Severe illness with rakkoo dhukkubni kun itti hammaachaa deemuuni weaknessiin itti dhufti qaama kana guutuu laafinni itti dhufee mental dullness or delirium. Sammuun isaa of wallaalee caraqa haasa'uu eegala. Baza kanuma caraqa haasawaa. Abdominal discomfort and distension. Garaan kuni ittiin tolu rakkoo garaachaa irra dhufa. Ni bokoka garaan kun. Garaan kun dura ba'a. Torbaan jalqabaa keessatti sagaraan isaa goggoitu jenne. Kan lammaffaa irratti immoo diyaariyaa qabaaf feces may contain blood. Sagaraan suni dhiigillee qabaachuu dandeessi. Torbaan lammaffaa kana. Haaya torbaan sadaffaa keessatti hoo. Torbaan sadaffaa keessatti patient is continue to be febrile. Laydaan ittuma fufti. Torbaan sadi irra geesse. Increasingly exhausted. Dadhabbiin isaatis guyyuma guyyaarraan itti hammaachaa deemti. Laaffatee wallaalaa deema. If no complications occur. Torbaan sadaffaa kanatti yoo rakkoon itti hammaachuu baatte began to improve. Fayyuu eegalu osuma dawaatti hin goone. Hindi jiru. Temperature is decrease gradually. Xiqqoo temperature kun gad deebi'aa deema. Amma akka waliigalaatti namni tokko typhoid qaba jechuuf clinical manifestation suggestive of typhoid. Namni kun typhoidiin qaba jechuudha. Mallattoon itti beeytu tokkoffaa feverii qabaachuu. Feverii laydaa. Kan biraa rose spot qaamarratti waa faffaca'an. Wanni diddiimtuun irra faffaca'an. Qaama isaarratti raashin. Relative bradycardia. Palsiin isaa gabbuuti. Kan biraa leukopenia. Leukopenia jechuun WBC'n gad xiqqaata jechuudha. Leukopenia qaba. Amma gaa rose spot jechuun tuttuqaa tana waan irraa diddiimataa tana. Raashii of enteric fever due to salmonella typhi or salmonella paratyphi kan dhufuu danda'u. Raashii tana qabaatee namtichi laydaa qabaannaan typhoid ta'uu hin shakkamu jechuudha. Akkamitti adda baasantu diagnosisiin isaa based on clinical ground mallattoo tana torbaan jalqabaa keessatti torbaan lammaffaa keessatti namtichi takka torbaan tokko mana fidee kan lammaffaa keessatti dhufuu danda'a. Widal test. Widal testing kun testii isaa godhamu qorannaa laaboraatoorii. Kan biraa kaalcharii dhangala'aa isarraa bahu kana fuudhanii laaboraatoorii keessa guddisanii eenyu bakteeriyaa sanatti baasuudha. Yoo isa tahee tiriitmentiin isaa first laayiniin chloromphenicoolidha. Chloromphenicool kaaf jaaniini miligiraama 500 PO guyyatti yeroo 4 for 14 days torbaan lamaaf. Yoo ijoollee taate immoo miligiraama 25 per kg. Dawaan isaa kana guyyaa wal fakkaata. Yoo chloromphenicool itti kennitee fayyuu dide alternatiiviin isaa ciprofloxacin miligiraama 500 PO BID for 7 days guyyaa torba. Yookaan amooksaa giraama 1 PO QID guyyatti yeroo 4 amooksaa kana.
Ijoolleedhaaf miligiraama 20 irraa hanga 40 kiiloodhaan guyyatti PO in 3 divided dose for 40 days. Ijoolleedhaaf guyyatti kiiloo kana keeyseeti kiiloo tana bakka sadiitti adda baaftee achii booda guyyaa 14 kennitaaf. Ka biraa salfaamegzaazool tiraayimetoopiriin kotrii jechuudha. Kotiriimegzaazool kana kotiriimegzaazool miligiraama 960 POBID for 14 days guyyaa 14 yookaan immoo seeftiraakzan kanaa achi nafneef seeftiraakzan giraama tokko guyyaa hunda every day as single dose tokko tokko kennitaaf. Yookaan immoo 2 divided dose IM or IV for 5 to 7 days. Torbaan tokkoo fi seeftiraakzan giraama tokko tokko ganamuu akka fudhatu goota. Takka IVdhaan yookaan immoo IMdhaan. Furmaanni isaa kanaa for severe cases yoo itti hammaate yoo severe case taate koloraanfanikoolii isa farastilaayinii irra ni kennina afaaniin kennina jenne san IV jijjiirra. 1 gram IV bolus QID until 48 hour hanga sa'aatii 48 after fever has settled. Eega laayidaan sun irraa dhaabbattee laayidaan sun irraa to'atamtee booda ka afaanitti jijjiirtaaf. Followed by 500 milligram PO QID for total of 14 days. Guyyaa 14f wal faana ka afaanii fudhata jechuudha. Ijoolleedhaafis miligiraama 25 per kg kiiloo ijoollee saniitiin. Hoggaa laayidaan irraa dhaabbatte isa IV san gara afaanitti jijjiirta. Guyyaan hangi waliigala fudhatu guyyaa 14f. Symptomatic treatment jijjiirammaas. Namtichi kun laayidaa qaba jenna. Kanaafuu use of antipyretic dawaalee farra laayidaadha. For example paracetamol to control fever itti fayyadamu. Prevention and control isaa akkami? Dhukkuboota orophaceal disease ta'an kana hunda akkaataan itti ittisan wal fakkaata. Prevention and control isaa wal fakkaata. Ittisaaf dura treatment of patient madda dhukkubaa san wal'aanu keerarii nama dhukkuba sun keessa jiru sanillee wal'aanu educationii kennu akkaataa inni kun itti daddabru namarraa namatti akka daddabaru. F5 san. Inni biraa sanitary disposal of feces. Sanitary disposal of feces jechuun sirnaan sagaraa bakka isin maltutti awwaalu. And the control flies. Tiitichallee to'achuu. Provision of safe and adequate water. Bishaan qulqulluu. Gayaa hawaasaaf dhiyeessuu. Safe handling of food. Nyaata sirnaan qabu. Akka tiitichi dhufee irra hin gubanne godhu. Yeroo godhuu deemanillee sirriitti qulqullina eeggachuu. Exclusion of typhoid carer in the patient. Warreen typhoidii kanaan qabamanii jiran. Takka immoo qaama keessa jiru inni kun kophatti baasu. Immunization. Immunity kennuudhaaf. Ittibaatii. Regular check-up of food handler. Warreen nyaata qopheessu hoteelota keessaa dhaabbata check-up godhu. Regularly haala isaanii. Haala kanaani ittisuu dandeenya typhoidii. Inni itti aanu bacillary dysentery. Bacillary dysentery'n dhukkuba garaa nama yaasu jechuudha. Ka garaa nama laaleessu. Acute bacterial disease. Dhukkuba yeroo gabaabaa short period qabu involving large and distal small intestine. Bakki inni hunubu marrimaan qal'aa keessaa small and large and distal small intestine. Marrimaan qal'aa keessaa bakka fageenya irra jirtu karaa marrimaan furdatti aantu san bakka san ka hubu bacillary dysentery kun. Caused by bacteria of genus Shigella.
Kooziin isa kanaa baakteeriyaa sanyii shigeellaa jedhamtu. Sanyii shigeellaa jedhamtuuni nama dhufu baaseelarii diizentariin kun. Baaseelarii diizentarii kana infekshinii ajantiin isaa haba afurii jira. Sanyii gosa afur qaba. Guruppii A, B, C, D jedhan. Guruppii A'n shigeellaa diizentariidha. Guruppii B'n shigeellaa fileksenar jedhaniini. Guruppii C'n shigeellaa booyidii. Guruppii D'n shigeellaa soonii jedhaniini. Infekshinii ajantiin sanyii shigeellaati yoggaa jennu sanyii takka qofaa miti jechuudha. Sanyii hedduu. Eessatti argama epidemioloojiin isaa? Occur worldwide. Addunyaa guutuutti argama inni kun. Bakka takka bakki hin jirre hin jirtu. Endemikiidha. Haala endemikiittis epidemikiitti illee ni haa. Endemik jechuun biyya san keessa jiraachuun isaa beekamaadha. Noormaaliidha jechuudha. Wanni isaa reetiin ka'umsi isaa waluma qixa. Ni jira bakka hin dhabamne. Epidemic jechuun ammoo yeroo takka takka bifa weeraraatiin ka'eeti biyya haayi godha jechuudha. Epidemikiin. Causes 600,000 days per year in world. Addunyaa irratti amatatti nama 600,000tu sababa isa kanaatiin du'a. Isa kana. Bacillary diseases common in children under 10 years of age. Ijoollee ama 10 gadi irratti common isa kana. Ijoollee nama 10 gadi baay'inaan garaa dhukkuba jechaa ta'ooltu kooziin isaa isa kana. Commonidha jechuudha. Eenyu baattoonni isaa? Riisarvarri isaa ilma namaati. Akkamitti daddabra inni kun? Mode of transmissioniin direct or indirect fecal oral transmission. Takka kallattiin yookaan immoo al-kallattiidhaan sagaraan tun yoo afaan si seente si dabra. Takka kallattumaan yoo tuyte yookaan immoo al-kallattiidhaan wanni sagaraa san tuqe yoo si seente si dabra. Transmission through water and milk may occur as a result of direct fecal contamination. Akka kallattiidhaatti kalakkaayamu bishaaniin si daddabaruufaa, aannaniin si daddabaruufaa, baakteeriyaan kun aannanii wajjin, bishaanii wajjin si seenuun kun akka direct fecal contaminationitti lakka'ama. Yoo isaan kun sagaraadhaan faalaman bishaan san yoo dhugde kallattumaan si seena. Takka aannan san yoo dhugde. Flying tiitichisu. Can transfer organism from latrine to latrine jechuun mana fincaaniiti. Achirraa to non-refrigerated food item. Nyaata firija keessan kaayamin ka dirree irra taa'u. Dhufee achirraa achi gubbaa fidee achirra buusa. In which organism can survive and multiply. Walichi booda organismiin kun achirra jiraachuus ni danda'anii irratti wal horuus danda'an. Walii namtichi dhufee sanuma wajjin hojiisaa jechuudha. Mode of transmission isaa direct hoggaa jennu direct karaa bishaanii fa'aa, aannanii fa'aa. Takka ilbiisni fa'aa irra qubachuu. Incubation period isaa hangam takka? Magaawwan faalame san nyaattee guyyaa meeqa keessatti mallattoo yoo sirra mul'atte baaseelarii jenna. Inni kun acute jenne reefu dhukkuba yeroo gabaabaadhaatti namarra mul'atu. Kana jechuun sa'aatii 12 irraa hanga guyyaa 4 jidduu jechuudha. Achi ol qunnaan isaa miti. Sa'aatii ganama kana waan san nyaattee takka bishaan san dhugdee sa'aatii 12 booda mallattoon sirra mul'atti. Yookaan immoo guyyaa 4 as jidduudha jechuudha. Period of communicability si kanarraa amma nama biraatti dabruuni ati immoo si irra qabame kanarra nama biraatti ka dabru during acute infection. Yeroo jalqaba kana si qabeessi jiru kana acute infection jechuun yeroo haaree amma si qabe tana. And until infectious agent is no longer present in the feces hanga wanni sanyii shigeellaa sun sagaraa ta'e keessaa dhabamtutti atis madda dhukkubaatiin uma daddabarsite jechuudha. Eenyu susceptibility? Eenyu resistance? Susceptibility isaa generally akka waliigalaatti namuu saaxilama.
Age and nutritional status'n ammaas qooda keessaa qabdi. Umriidhaan ijoollee ta'uu. Akkasumas nutritional status'n kee gad bu'aa ta'uun immuniitiin kee gad buutuu ta'uun inni kun akka sirra bahu taasifti. Breast feeding is protective jedha. Warreen harma looguu garuu harma looguun suni irraa ittisuu dandeessi. Sababni isaa feekaalee sanii wajjin karaa ittiin wal tuquu hin qabu. Bishaan hin dhugu harma looguu jira. Kanaafuu yoo harma kan loogu taate ijoollee ama 10 gadi hoggaa jennu san warreen kana keessaa baasuu deema. Warreen hangi harmi loogu kun protectiveedha jechuudha. Mallattoon isa nama kanarra mul'atu maali? Clinical manifestation isaa tokkoffaan fiivariidha. Baakteeriyaan siseennaan laayidaan beekamtu. Taakiikaardiyaa. Palsiin ol kaatii namtichi wilii sababa baakteeriyaan keessa seeneef haqqisaa eegala. Vomiting, abdominal pain, garaan ni dhukkubaa, gaddeemeen albaatii qaba. Diyaariyaa qaba. Generalized abdominal tenderness. Garaan kun yoo kettu keessa numa dhukkuba. Tenderness jechuun hoggaa tuyixees ni dhukkuba. Kana malee maal qaba namtichi tinesmasii qaba. Hoggaa sagaraa bahu san ni ittansuu qaba. Sagaraan isaa feces are bloody, mucoid, of small quantity. Wanni ati sirriitti beekuu qabdu sagaraan nama isa kana qabu dhiiga qabdi. Takkaa furrii qabdi. Garuu hammi isiidhaa xiqqishoodha. Hammi sagaraa sanii xiqqishoodha. Ittaneetuma waa xiqqishoo buusee ol deebi'a. Ammaas hoggaa qabde gaddeemeetuma uuma xiqqoo buusee deebi'a. Small quantity qabdi. Amma gaa vomitingii qaba jenneeti diyaariyaa qaba jennee kanaafuu fiivarii waan gubbaan jirtuuf dihaayidireeshinii qaba jechuudha namtichi. Fluudiin qaama keessaa gad xiqqaattee jirti. Diyaagnoosisiin isaa maali? Ka jalqabaa mallattuma tana. Sign and symptom tana. Ka biraa stool maayikiraaskooppii. Sagaraa isaa san keessa maayikiraaskooppii yoo ilaalan baakteeriyaan sun ni mul'ata. Stool kaalchar. Yoo sagaraa san laaboraatoorii keessatti kaalchar godhan eenyu fidee sanyii shigeellaa san keessaa tanaan adda baati. Tiriitmentiin isaa namticha kana wallaanuudhaaf jalqaba namtichi waa hedduu qaba jennee ilaalla. Dihaayidireeshiniis ni qaba, fiivariis ni qaba. Sappoortiif tiriitmentii jalqaba barbaachisa. Sappoortiif tiriitmentii keessaa correct dehydration with ORS yookaan IV fluid. ORS oral rehydration solution jechuudha. ORS jechuun ka afaaniin dhugan sana. ORS dhaan takka IV fluidiidhaan namticha hanqina dhangala'aa qabu san dhangala'aa san bakka buusuuf. Relief and pain if necessary. Painii san irraa hojjiisu. Dhukkubbiitti jirtu san. Tiriitmentiin isaa drug tiriitmentiin parastelaayinii irratti siproodha. Siproflooksaasin miligiraama 500 PO BID ganamaa galgala hanga guyyaa 5ti. Yoo ijoollee taate miligiraama 7.5 irraa hanga 15 gooteeti kiiloodhaan kiiloo isiitiin baay'iftee guyyatti afaaniin bakka 2tti edda fuutee guyyaa 3 kennitaaf. Oltarneetiiviin isaa isa kana kennitiifi yoo irraa fooyya'uu dide kootirii jijjiirtaaf. Salfaameksaazol tiraayimetoopiriim jechuun kootirii jechuun kootirii mogzaazool. Kootirii mogzaazool jaaniini kootirii jaaniini. Kootirii kana takka immoo baakteeramiis ni jaaniini. Maqaa hedduu qaba. Bifa hedduudhaan jira. Isa kana ganamaa fi galgala afaaniin guyyaa 5 irraa hanga 7 fudhata. Kun egaa isa kana kennuudhaaf ijoolleedhaafis doozii qaba addatti umriidhaan wajjin deemu kun. Yooniif ijoollee 7-6 irraa hanga baatii 5 jidduu yoo taate meeqa kennaniif ija miligiraama 120 miligiraama 120 kennaniif walitti. Dawaan kun dawaa lama. Salfaameksaazolii fi tiraayimetoopiriim gajuu kun dawaa lama. Walitti ida'ama dooziin isaanii kun. Adaltiidhaaf 960 yoo walirratti idaate 860 yoo walitti dabalte 960 miligiraama hanganaa kennama. Yoo ijoollee taate immoo miligiraama 120 ijoollee baatii 5 gadii
Ijoollee baatii 6 hanga 5 jidduu jirtu 240 kennamaaf miligiraama. Warra ama 6 hanga 12 jidduu jirtu immoo 480 kennamaaf. Kun egaa kootiriin akkatti kennan wanni qaba. Gaayidii qaba mataasaa. Yoo kanatti kennitee fayyuu didde katti aanu seeftiraaksan. Seeftiraa giraama 1 takka giraama 2 yeruma takka qofa. Yoo giraama 2 taate yeruma takka goota. Takka immoo bakka lamatti adda fuuteeti AM'dhaan kennitaaf yookaan IV'dhaan suuta kennitaaf. Ka ijoolleetiif seeftiraaksan ijoolleedhaa kennuudhaaf kiiloo ijoollee irratti hundaa'eeti kennitaaf. Miligiraama 20 irraa hanga 50 per kg per day as single dose doozuma takka kennitaaf bakkuma takkatti. Yeruma takka kennitaaf. Okay. Prevention and controlling isa kana akkamitti ittifna? Ittisuudhaaf gaa dhukkubni kun dhukkuba maaliin dabru jenne? Sagaraan takka afaan nama seenuudha jenne. Karuma taheenu. Kanaafuu isa kana ittisuudhaaf to'achuuf detection of carer nama isa kana qabu yeroodhaan adda baafnee treatment of sick nama dhukkubsate wallaanu. Hand washingidha. Most common harka dhiqachuu. Proper excreta disposal. Waan namarraa bahu san sagaraa fi fincaan sirnaan awwaalu. Adequate and safe water supply. Bishaan gayaa fi qulqulluu dhiheessu uummataaf. Control of flies. Ilbiisa san tiiticha to'achuu. Tiiticha akkamitti to'atan? Bakka san waan inni irra kukkubatu san hoshora san dhabamsiifnaan tiitichiif dhabama. Cleanliness in food handling and preparation. Qulqullummaa nama sanii eegu. Yerooniif warreen nyaata dhiheessuu fi nyaata qopheessuu fi nyaata kana qabu. Meeshaa fi nama saniis qulqullinni isaa eegamuun barbaachisa. Inni itti aanu ameebiik diizentariidha. Maqaa diizentarii yookaan jaan diizentariin hagaraa nama yaasuu jechuudha. Kareefuu baasilarii. Kun ammoo ameebiikii. Baasilariin baakteeriyaa. Ameebikiin ammoo protozoa. An infection due to protozoan parasite. Maxxantuu protozoaadhaa that cause intestinal or extra intestinal disease. Dhukkuba marrimaanii fi marrimaanii alaa kan nama fiduu dandeessuuni ameebiik diizentarii jaaniin. Infectious agentiin sun maal jaaniini intameebaa histolaayitika jedhama. Intameebaa histolaayitika jaaniin. Protozoa san infectious agentii san waan dhukkuba fidu san. Karaan isiin ittiin nama daddabartu mode of transmissioniin fecal oral transmission. Sagaraan afaan nama seenuudha. Incubation period isaa hangam takka? Bishaan faalame dhugdee takka nyaata faalame nyaattee torbaan 2 irraa hanga 4. Kana egaa hedduu yaadachuuf namatti ulfaatu. Torbaan 2 dura maal nyaatte? Eessa turte torbaan 2 dura? Takka ammoo baatii takka dura amma torbaan 4 waggaa jenne baatii takka dura waan faalame nyaachuudhaani inni hungarsi seenuudhaani irra mallattoon si eegalti jechuudha. Incubation period jechuun orgaanizimiin sun agenti paatoojiiniin sun si seenuurraa kaasee hanga mallattoo sirra fiduun incubation period jaaniin. Epidemioloojiin isaa eessa jira? Ameebiik diizentariin kun biyya inni jiru world wide addunyaa guutuu jira. Most common in tropic and subtropic. Biyyoota baddaa fi badda daree achirratti common. Biyyoota tropical region jechuun lafa ol ka'aa biyyoota baddaatii fi badda daree irratti commonidha. Prevalent in area with poor sanitation. Keessaahuu baay'inaan bakki inni itti barbaadu. Area with poor sanitation. Bakka qulqullinni gad bu'aa jiru. Bakka bishaan iddoo hin jirre.
in mental institution bakka warreen rakkoo sammuu qaban itti walitti qabanii wallaanan sana. And homosexual achirra baay'ata jaa kun. Homosexual warreen saala wal fakkaatu wal fuudhu. Warreen saala wal fakkaatu wal quunnamtii saalaa walii godhu. Eeriyaa sanitti baay'inaan jira jaa. Maaliif? Dhiiraa fi dhiira kan wal fuudhu. Maaliif achi baay'ata seeta? Intaameebaa histoolaayitii kuni bakki inni barbaadu intestaayinii fi ekstiraa intestaayinii karaa sagaraan baatuun kun bakka san tuynaan namticha kaanittis ni dabra jechuudha. Invasive amoebiasis is mostly disease of young people or adult. Dhukkubni kuni amma kun kan ijoolleetii miti. Kuni kan nama guddaati. Disease of young people jaaniin dhukkuba nama gurguddaa. Garaan nama na laalata jennaan namtichi umrii isaa laalte ijoollee yoo taate isa fiida shigeellaa ta'u. Baasilarii. Yoo nama guddaa taate immoo ameebikii. Rare below 5 years of age. Nama amma 5 gadii irratti waa xiqqoo keessaahuu nama amma 2 gadii irratti hin mul'atu. Inni kun. Especially below 2 years hin jiru. Protozoan kun nama qabu. Period of communicability yeroon inni kun daddabru during period of passing cyst of intaameebaa histoolaayitika which may continue for years. Amataafillee sirraa nama biraa daddabruu danda'a. Takka inni kun seenee si keessa siistii san oomishuu eegallaan. Siistii jechuun firii xixiqqishoo san hilleesaa micireessaa san. Transmission and life cycle isaa akkamii? Jalqaba gaa siistii sani nyaataan wajjin nyaatte. Siistii nama kaan keessaa baate sani bishaanii wajjin takka ammoo harka sagaraadhaan wajjin faalame saniini nyaataan wajjin gakkuchiifte haa jennu. Eega gakkuchiiftee nama keessatti eessa dhaqaa? Siistis exist. Siistiin sun qolola qabdi. Qolola san keessaa baateeti toroopozaayitii uumti. Toroopozaayitii jechuun siistii isii guddatte jechuudha. Micireen sun hoggaa guddatte. San booda eessa dhaqxii? Multiply in intestine. Marrimaan keessatti wal horti. Afuraffaarratti toroopozaayitis insisti. Toroopozaayitiin suni deebiteeti siistii tolchiti. Toroopozaayitiin sun wilii miciree horti. Miciree san egaa infektiiv siisti kan jaaniin sun siistiin sun wilii as keessaa baati. Wilii haadhoon si keessa jirti. Toroopozaayitiin sun wilii sagaraa wajji baati. Toroopozaayiit pass in the faces disintegrated. Toroopozaayitiin si keessaa hillee yaaftu suni yoo si keessaa baate adda muramtee jirti. Faces is containing amma gaawulii namtichi kun sagaraa baha. Sagaraan isaa sun wilii maal qabdi? Faces contain infective cyst contaminate the environment. Wilii sagaraan isaa sun killee xixiqqishoo san waan qabduuf naannawaa kana ni faalti. Wilii takka dirreerra gattaa'ee lolaan haree bishaanin naqee namni kun bishaan san dhuga. Takka ammoo ifumaafuu sagaraa isaa san tuqeeti takka ammaas ifumaan fid deebisaa wilii takka siseenaan si keessaa baduusi hin jirtu jechuudha. Transmission and life cycle isii kana. Mallattoon ijoon isii tanaa maal maali? Clinical manifestation isaa first one diarrhea. Namtichi garaa yaasaa qaba. Abdominal cramp qaba. Garaan isaa kun ni ciniina. Nausea and vomiting. And tenesmus. Nis ni lolloonchisaa isinis ni haqqisiisaati. Sagaraan hoggaanii fi sagaraa bahullee ni ittansiisa. Haayamee kanaa fi san biratti garaagarummaan isaa maali? With dysentery garaa yaasuu kanaa wajjin faces are generally watery. Sagaraan isaa irra hedduun isaa bishaani. Containing mucus and blood. Furriidhaa fi dhiiga wal keessa qabdi. Furriidhaa fi dhiiga wal keessa qabdi.
Amma egaa ameebiik diizentarii fi baaseelarii diizentarii wanni ittiin garaagara itti baafattu hamma sagaraa inni buusu hangamta akka buusu. Yoo baaseelarii taate hammi isii xiqqisho waa xiqqoo buusa. Amma fiigeenii waa xiqqoo buusa. Kun ammoo xiqqoo san hin qabdu. Garaagarummaa isaanii kana. Diyaagnoosisiin isaa demonstration of intermediate histolytica cyst or thrombocytic stool. Sagaraa keessatti siistiin sun jiraachuudhaa fi jiraachuu dhabuu adda baasu maayikiraaskooppiidhaan yoo ilaalan. Isa tahee yoo argame antiprootozowaal diraagii itti kennan. Tiriitmentiin isaa first laayiniin meetironidaazool. Meetironidaazool miligiraama 500 irraa hanga 750tti POTID guyyatti yeroo 3 hanga 7 ijoollee taate immoo ijoolleedhaaf kiiloodhaan egaa miligiraama 7.5. Yoo meetironidaazool itti kennitee fayyuu dide olterneetiiviin isaa tiinidaazool. Tiinidaazoolii giraama 2 PO everyday guyyuu ganamuu jechuudha. Guyyaa 3 ol faana fudhata. Amma gaarraa hedduu maal godhanii ameebiik diizentarii fi baaseelarii diizentarii sana adda baasuu yoo dadhaban dawaalee isa kanaatiif isaniitis wajji kennan jechuudha. Bakka takka kennaniif. Meetironidaazoolii fi siproo waliin kennaniif. Sababni isaa bakka laaboraatooriin hin jirretti adda baasuu waan hin dandeenyeef san waliin kennaniif jechuudha. Piriveeshiniin isaa akkami? Akkaataan itti ittisan. Adequate treatment of case warreen keezii kana qabu sirriitti wal'aanuu, provision of safe drinking water, bishaan qulqulluu dhiheessuu, proper disposal of human excreta or feces, sagaraa sirnaan awwaaluudhaa fi hand washing following defecation, eega sagaraa baatee booda harka sirrii dhiqachuu, cleaning and cooking of local food, nyaata naannawaa sirnaan bilcheessuu. Nyaata sirnaan bilcheessuudhaa fi qulqulleessuudha waan itti gootu sana. Qulqullina isii eeguudha.